Yooyaa ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo. Iyyeen egaa hordoftoota keenya yeroon kun yeroo gannaa fi yeroo itti biyyi keenya hojii misoomaa hedduu itti hojjettuu fi yeroo itti piroojeektiiwwan eegalaman itti fiixaan baastu ta'uu haqa lafa jirudha. Maarree arfaasaa qotan malee birraa maal aramatu akkuma weellisaan jedhu nutis waa malee yaada kana hin kaafne. Hamma dhuma qophii keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Qophiin keenya har'aas gootinsa bishaanii marsaa sadaffaa kan hidha guddichaa laga Abbaay irratti xiyyeeffatti nu hordofa. Guyyaa gaafa Itoophiyaan bara 2003 irraa eegaluudhaan hidhicha ijaaruu eegaltee kaasee Itoophiyaan baasii mataa isheen humna uummata isheen lammii ishee biyya ambaa jiraatan irraa maallaqa walitti qabameen akkasumas dhaabbilee tumsitootaa hidha ijaaramaa jiru kallattii gama Gibxii fi Sudaaniin jechuun biyyoota yaa'a garagadii ta'an irraa mormii yeroo garagaraatti mudachaa ture ammas itti jira. Ta'us Itoophiyaan jarreen kana fayyadamummaa isaa beeksisuuf yaalii hedduu gootee ta'us Gibxi gama isheen hojii gaggaarii gama Itoophiyaan hojjetaman kana cilee itti dibuun sadarkaa idil addunyaatti maqaa balleessii hedduu hojjette. Afrikaatti, Awurooppaatti, Ameerikaa kaabaatti, Eeshiyaa akkasumas giddugala biyyoota bahaatti biyyi seenaadhaan diina Itoophiyaa taatu kun dhagaan isheen hin galagalchine hin jiru. Dippiloomaasii isheen gootes hin hafne. Ta'us yaaliin ishee jaallattoota biyyaa fi tumsitoota Itoophiyaan fashalaa'uu danda'eera. Uummata Sudaanii fi Gibxi irraa Itoophiyaan bishaan kuttee dheebossuuf hongeef saaxiluuf jechuun sochii garagaraa kaasuun yaalii hedduu dhamaatii hedduu taasistus gama Itoophiyaan homaa Gibxis ta'ee Sudaan irra miidhaan qaqqabu akka hin jirre yeroo hedduu beeksisaa beektota hedduu affeeraa turte. Gibxiin hidhi guddichi Itoophiyaa akka hin xumuramneef darbees akka galma hin geenyeef liqii dhorkuu irraa kaasee hanga dhiibbaa dippiloomaasii taasisuutti gama biraan dhimmichi dhimma idil addunyaa fakkeessuudhaaf bara 2012 ji'a Onkoloolessaa keessa Ameerikaan dhimma hidhichaa keessa akka harka galchattuuf affeertee yeroo jalqabaaf masara adii keessa dhimma hidha Itoophiyaa ilaalchisee ibsi akka bahu taasiste. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasaa paarlaamaadhaaf taasisaniin Itoophiyaa hidha guddichaa jalqabame irraa dhaabuun akka hin dandeenye beeksisuun dhimmi hidhichaa gamtaa Afrikaa qofaan akka raawwatamuu fi itti fufu taasisan. Waliigaluu dadhabuun kun kan hammaate biyyoota yaa'a garagadii fi Itoophiyaa gidduutti jabaatee itti fufuun Gibxi bu'aa argamsiisa kan jettu mara gara biyyoota Arabootaatti fuula naanneffachuun akka gargaaran himata yeroo garagaraa dhiyeessaa turte. Itoophiyaan dhimmicha kufaa taasisee fudhatama dhabsiiseera. Jajannaan kun akkuma jirutti ta'ee bara 2012 ji'a hagayyaa keessa miidiyaaleen idil addunyaa bakka jiranitti ifatti guutinsi bishaanii labse. Liigiin biyyoota Arabootaa oduu isaa wal harkaa fuudhan. Taateewwan bara 2012 ganna keessa gurra hawaasa addunyaa dhuunfatan keessaa kun taatee isa tokkodha. Guutinsi bishaanii yeroo jalqabaa kun Itoophiyaanota mara keessatti miira gammachuu fi abbaa biyyummaa uume. Deemsi itti fufee guutinsi bishaanii bara 2013 keessas itti fufe. Kanaanis gurra addunyaa boojite. Haa ta'utii garuu ijaarsi hidha guddichaa itti fufus Gibxii fi Sudaan ergamtoota alaa fayyadamuun biyya keenya keessatti jeequmsi keessoo akka ka'uuf hidhattoota Gumuz, TPLF, Gambeellaa, Qimaantii fi kanneen biroo fayyadamuun biyyi keenya akka hin tasgabboofne godhaniiru. Sababa miidhaa TPLF raayyaa ittisa biyya keenya irraan geesseen kiiloomeetiroota 60 ol seentee lafa keenya kan weerartee biyyi ollaa keenyaa Sudaan tokko istiraateejii harka micciirraa hidha guddicha Abbayaa ta'uu osoo hin yaaddameen kan hiikamedha. Naannoo daangaa Sudaanii fi Itoophiyaatti hidhattoota Gibxii fi TPLF leenjisuun hidhachiisaa biyya keenya irratti waraana banuuf irra deddeebi'anii yaalanis fashalaa'uu isaanii argaa turuun keenya agarsiisa tokkodha. Ergamni biyya diiguu warri dhihaa Sudaanii fi Gibxii filatan akkasumas baandota keessoo fayyadamuudhaan hidhii kun galma akka hin geenyeef ture kaayyoon isaanii. Gama biraan immoo uummanni mootummaa irraa abdii kutachuudhaan jeequmsa akka uuman mootummaa irratti akka kaka'an gochuu ture. Lammii koo Itoophiyaa keessatti amma kallattii hundaan wantoonni mul'atan ajjeechaan lammiileen nagaan miidhaman saamichi buqqeensi hunduu bu'aa fi faayidaa warra alaati. Nuti Itoophiyaanonni of beekuu qabnu. Jarri maal barbaadu jechuutu bu'aa fida. Ammas yeroo marsaa sadaffaa guutinsi bishaanii eegalamuuf jechaa jiru kanatti humnoonni badii Itoophiyaa fi jeeqamuu biyya keenyaa barbaadan waan hunda qabanii gadhiisaa jiru. Nutis kana beekuun tokkummaadhaan keessaa fi alaa harka wal qabannee waan ajaa'ibsiisaa biyyi keenya eegalte itti fufsiisuu qabnaan dhaamsa keenya Kuyyuu Miidiyaati.
Biyyi keenya kafana keenya, kabaja keenya. Dhimma hojiif biyyaa baanee biyya ormaa jiraannus naannofnee gara biyya abbaa keenyaatti deebi'uun hin oolu. Kanaaf nutti fakkaatee har'a diinota keenyaaf harka dha'uun nu hin barbaachisu. Kan nu barbaachisu nyaadhu gara fira keetti garagalii liqimsii yaada jedhamudha. Diinota keenya keessaa fi alaa nurratti gurmaa'aniif karaa saaquu hin qabnu. Rakkoo keessoo keenya keessuma keenyatti furachuutu nu barbaachisa. Balbala waloo keenya waliif saaqnee tokkummaan diinota keenya ofirraa haa faccifnu. Misooma eegalame itti fufsiisnuun dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa.